nu kennameera here. What cube root of cube root 1 plus a raised to minus x dha. Then which of the following is inverse is our band inverse of f of x dha. So inverse irratti maal jedhani exchange goona jechuudha gatii y. Then we have to solve for y. So kanaafu y is equals to here y dha. Then cube root of what 1 plus e raised to minus x dha. Then x fi y wal jijjiirama x is equals to cube root of what 1 plus e raised to minus y jenna jechuudha. Then kana gochuudhaaf maal goona here kana gochuudhaaf power sadiin baay'isuu qabna jechuudha. Then maaliif himni cube root maalidhaani just y 1 over 3 jechuun kun immoo cube root of 3 kana jechuudha. So kanaafu isa kana balleessuudha sadiin baay'isnee jechuudha. Then yommuu sadiin baay'isnu kun maal ta'a x cube bita is equals to what kun immoo inni bayaa cube root jala 1 plus a raised to minus y. Then 1 granatti dabarsana gara x cube it x cube is minus 1 is equals to a raised to minus what y ta'a jechuudha. Then kana jechuun amma y dhaaf solve goona. Y dhaaf yommuu solve goonu maal jenna here kana jechuun hima kana wal qixa gochuudhaaf x cube minus 1 is equals to 1 over what a raised to y jechuudha. So or a raised to 1 is equals to 1 over what kana hima kana gamatti yoo dabarsu hima kana cross over f x cube minus 1 dha wajji wal qixa jechuudha. Hima kana gamanatti cross yoo godha kun immoo granatti dhufa kun immoo kallattii kanatti dhufa just exchange wal godha jechuudha. Then maal ta'a both side maal inni laanidha yoo baay'isu maal ta'a kun immoo y qofa ta'a. Then ln of what 1 over x cube minus 1 ta'a jechuudha. This is our answer. Kun immoo deebii kenna jechuudha. So kanaafu deebiin keenya simply maal irra jira a irra jira jechuudha. This is our answer. Gaafii tokkoffaa which of the following function is one to one correspondence dha. So function garaagaraan nu kenname a irra jiru just jalqaba osoo gara one to one correspondence hin ilaale one to one correspondence kun maal inni criteria lama kan guuttate tokko one to one ta'uu qaba just function keenya one to one ta'uu qaba. Zee maal ta'uu qaba on to function dha. Yoo criteria kana lamaan guute maal inni just one to one correspondence jedhama. Kan biraa maal inni one to one kan jennu function kun maal inni one to one kan jennu just gatii x waliin fakkaane x1 fi just x2 kan wal qixan taane jechuudha. Kan wal qixan taane hima function tokkotti galchineeti. Yoo result tokko kan argannu taate sun one to one function dha miti jechuudha. Fakkeenyaaf a b c hin jira just 2 3 jennu just bifa kanaan here bifa kana yoo ka deemu taate kun one to one function a illee maal inni wajjin just b illee tu wajjin hirmaatanii jechuudha. Kan ta'uu qabu maal inni just a with 1 just b with 2 c with 2. Kanaafuu gatiin a fi b wal qixaa miti garuu immoo value tokko kennan just like f of x square jennu x garagaraa fakkeenyaaf haa fudhannu x minus 2 haa fudhannu fi x bira immoo
2 haa fudhannu. Hima kanneen lamaa yommuu just 2 and what minus 2 inni wajji hirmaataadhaan 4 fidanii jechuudha. So kanaafuu himni akkanaa kun maal inni 1 to 1 hin jedhamu. 1 to 1 kan jedhamu immoo yoo bifa kanaan deeme lakkoofsi tokko single nambarii qofa akka kennuu danda'u yoo ta'e jechuudha. Yoo lakkoofsi garaagaraa lamaan hima wal fakkaataa jechuun riizaltii wal fakkaataa kennuu kan danda'an taate just is not said to be what 1 to 1 function dha. Kan biraa immoo on to function kan jennu maal inni on to function. On to function kan jennu kun maal inni just doomeenii wayii nu kenna. Doomeenii kun dirqama reenjiin kenna wanta doomeenii kun itti galchinee argannu ta'uu qaba jechuudha. Just keessa hir'achuu hin qabu. For example x plus 5 haa jennu kan nu kenname doomeenii kenna 1 2 3 haa jennu. Then waan yoo hima kana galchinu maal ta'a 6 ta'a, then 7 ta'a, then 8 ta'a. Garuu nuti immoo 8 kana hir'isnee kaane isuma kana yoo doomeenii kun hima kana qofa produce nu godha yoo jenneeti kan lafa keenyu taate what deebiin keenya ontuu hin ta'u dirqama wanta doomeenii itti galchine sun raadiyeesii keessa reenjii keessa jiraachuu qaba jechuudha. Tuuta reenjii keessa himni nu asiin itti galchine kun tuuta what reenjii keessa jiraachuu qaba jechuudha. Isa santu ontuu jedhama. Faankishiniin immoo isaan lamaan kanneen guuttate immoo kiraateriyaa lamaan kanneen guuttate maal ta'a? 1 to 1 correspondence jedhama. Let us back to our question gara gaafii keenyatti adeemnu. So gaafii tokko yaalaallu kan nu kenname maal inni? Sorry, just kan nu kenname taan x dha. Maal inni? Doomeen isaa r2 r dha. So jalqaba maal check goona? Taan x kun 1 to 1 ta'uu laalla. Tokko irratti kufe taana just 1 to 1 correspondence hin ta'u. So kanaafuu hima just lama hima garagaraa yoo itti galchine hima kana just the same value kan argachuu dandeenya. For example tan of 45 degree fi tan of 225 degree yoo fudhan isaan lamaan kun maal inni hima tokko kennan. So kanaafuu kun 1 to 1 ta'uu hin danda'u jechuudha. So kun fail ta'eera. Inni kun fail ta'eera. Maafi value garagaraa kan wal qixan ta'e jechuudha. 45 fi 225 maal inni value tokko produce godhan. So kanaafuu hin danda'amu jechuudha. Zain isa b irratti adeemnu g of x maaltu nu kenname? e raised to 2 raised to x dha. Kun immoo criteria wanti guutuu hin danda'a. Just 1 to 1 guutuu hin danda'a. 1 to 1 warroota jedhaman just exponential function isa tokko kan biraa logarithm function dha. Inni biraa immoo linear function dha. Linear function warri kunneen 1 to 1 ta'uu hin danda'a. Garuu immoo criteria lama test gochuu dandeenya jechuudha. Lammaffaan maal inni ontuu ta'uusaa. Ontuu ta'uudhaaf maal inni r2 r dha. Dirqama wanti nu asitti itti galchine as keessa jiraachuu qaba jechuudha. So kanaafuu here just for example 1 over 3 haa fudhannu. 1 over 3 yoo fudhanne just hima kana keessatti or just negative iyyuu haa fudhannu. 2 raised to negative something haa fudhannu. Hima kana guutuu argachuu hin dandeenyu jechuudha. So kanaafuu kunis failed ta'a jechuudha, guutuu hin danda'u. Zain inni biraa maal inni here isa kana nu kenname h of x is equals to what x square kanatu nu kenname. So what 0 up to positive infinity to 0 up to positive infinity. So kun criteria jalqabaan guutaa yommuu graaf irratti ilaalla just like this one ta'a. Then horizontal line test irratti 1 to 1 ni darbaa jechuudha. Criteria 1 to 1 kan biraa immoo kan check goonu ontuu ta'udha. Ontuu ta'uu check goona. So eenyaa ameen kunin ontuu
hin ta'u. Sababni isaa maali inni just lakkoofsa gidduu kana for example 2 over 3 haa fudhannu. Just 0 up to infinity keessa jira. Hima kana as immoo lakkoofsa wayii as galchine isa akka kana nuuf fidu argachuu hin dandeenyu jechuudha. So kanaafu we can find any number that gives 2 over 3 from here. So kanaafu kan argachuu hin dandeenyu. Kan biraa immoo maaltu nuu kenname inni dhuma x plus 5 dha. Just deebiin dhuma isa kana ta'a jechuudha. Hunda isaa fail eega goona jechuudha. Eega kuffisne isa kana ta'a jechuudha. Our answers become D ta'a jechuudha. So gaafiin lammaffaa maal jedha? The inverse of function defined by R given is g of x is equals to what? 2x over x plus 3. So here inverse nu gaafate x fi y maal goona? Exchange goona jalqaba. Here this is y is equals to 2x over x plus 3. Amma wanti kun immoo x fi y wal jijjiirraa jechuudha. X is equals to 2y over y plus 3. Then cross goona. Just over 1 cross yommuu goonu here x times y x times 3x is equals to 2y dha. Then we collect the same terms together. So xy minus isa kana garanatti finna 2y is equals to 3x. I mean sorry kuni kallattii gamatti yoo darbu immoo maal ta'a? Minus 3x ta'a. Then we have to pull out the common term y dha. Y yommuu pull out kun x minus 2 is equals to what? Minus 3x. Then we have to solve for y over x minus 2 over x minus what? 2. This will be cancelled. Y is equals to minus 3x over x minus 2 is our answer. So what is our answers? It's B. Minus 3x over x minus 2 is our answer. Well done.